dubartiin gaa'ilaaf si barbaaddu kan isheen agarsiisuu dandeessu jechuudha. Inni tokkoffaan waanuma xixiqqootu ishee aarsa. Waanuma xixiqqoodhaaf sitti aaruu dandeessi. Maaliif hin nyaanne, maaliif akkanatti uffattaa yookiin waan tokko itti himtee yoo ati dagattillee yookiin waan tokko isheen sitti himtee yoo dagattillee wanta xixiqqoo sanaaf sitti aarti jechuudha. Dubartiin dhugaadhaan si jaalattuuf boruuf si barbaaddu waan ati xixiqqoodha jettee ilaaltu isheedhaaf garuu wanta gurguddaadha. Maaliif jennaan xiyyeeffannoodha. Egaa dhalli namaa waan xixiqqoo irratti kan xiyyeeffatu wanta boruuf si barbaadduuf jechuudha. Wanta barbaadu irratti namni tokko wanta xiqqaa sana irratti wanta salphaa sana irratti kan xiyyeeffatu. Innis na barbaachisa waan jedhe irratti jechuudha. Kanaaf dubartiin sunis immoo boruuf yoo si barbaaddee fi abbaa manummaatiif yoo si abdatte qofaadha. Wanta xixiqqaa irratti kan sitti aaruu dandeessu, kan sitti mufachuu illee dandeessu jechuudha. Isheen kan sitti aartu, kan sitti mufattu waan xixiqqoo irratti kan xiyyeeffannoo gootu hammeenyaaf miti. Namoonni akka hammeenyaatti ilaaltan ni jirtu jechuudha. Dhiironni dubartiin takka gaafa isinitti mufattu, gaafa isin caqacaqtu, gaafa isinitti aartu hammeenyaaf isinitti fakkaata. Isheen hammeenyaaf osoo hin taane si gorsuudhaaf, si dhabuu waan hin barbaanneef, waan si barbaadduuf, waan si abdattuuf jechuudha. Akkasumas onneen ishee si qofa waan jaalatuuf jechuudha. Kanaaf wanti xixiqqaan ishee aarsuu danda'a. Isheen hammeenyaaf miti jaalala guddaa wanta siif qabduuf jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee kan kee baruu barbaadde. Waa'ee kan kee tarii namoota illee gaafachuu dandeessi. Iddoo kanattis haala shakkii yookiin ammoo xirixaaree keessa galteeti jettanii yaaduudha dandeessu. Dubartoonni kan dhiira tokko waa'ee dhiira tokko gadi fageenyaan baruu barbaadaniif gaa'ilaaf yoo barbaadan qofaadha. Kanaan alatti wanni kan kee tasumaayyuu ishee hin dinqu jechuudha. Waa'ee kan kee sirriitti baruudha barbaaddi. Seenaa kan kee sirriitti baruu barbaaddi. Yeroo hundumaa si qoratti. Nuti dubartoonni qormaata guddisna yoo jedhu gaafii baay'isna yeroo baay'ee. Waanuma tokko irrattiyyuu gaafii baay'isna. Gaafii sanaafis garuu nama sana yoo barbaanne qofaadha. Nageenya keetiif dubartiin boruuf si abdattu baay'ee dhiphatti. Wanta ati hin jaaladhu wanta kana dhiisi jetteen dhiisti wanta sana battalumatti dhiiste jechuudha dubartiin si jaalattu. Wanta tokko ani hin jaaladhu jette taanaan abadan irra hin deebitu wanta sana irra deebitee hin hojjettu jechuudha. Baay'ee si kunuunsiti akkasuma yeroo hundumaa si faana ta'uudhaafiti jechuudha. Akkasumas yeroo si faana dabarsuudhaaf yeroo hundumaa hin hawwiti. Iddoo kanatti ifa isiniif gochuudhaaf dubartiin bilbila bilbilee fi bilbila nu jalaa hin kaasne warreen jettanii gaaffii dhiyeessitan jirtu. Dubartiin takka haalli muudii keetii yoo isheetti hin tolle haalli ishee yeroo hundumaa haalli kan kee yoo itti hin tolle yoo hin liqimfamnee fi boruuf si abdachuu miti, abbaa manummaaf si barbaaduu miti, si faanayyuu yeroo dabarsuu, si faanayyuu haasa'uu akkasumas itti dabbaramullee hin feetu jechuudha. Dhugaan jiru isa kanadha. Haalli kan kee yoo isheetti hin tolle, mudiin kan kee isheedhaaf yoo hin liqimfamne jechuudha. Si faanumayyuu yeroo dabarsuu hin feetu. Dubartiin takka yoo si jaalatte garuu yoo boruuf si abdatte ati bilbiltee fi si jalaa kaasuu dhiisuu miti amma sababuma malee si bilbiluu dandeessi, sababuma malee si barreessuu dandeessi jechuudha. Akkasumas yeroo qaama wal argitan akka daa'imaa taati jechuudha. Dubartiin dhugaadhaan si jaalattuuf si abdattu sirratti of gatti si amanamtillee jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa si kunuunsiti sa'aatii 24 osoo si faana haasoftee hin quuftu jechuudha. Amala dhiirotaa waliin iddoo kanatti wal fakkaata. Egaa dubartiin takka sa'aatii dheeraa kan faana haasa'uu jaalattu dhiira boruuf abdattuu fi jaalattu qofaadha. Kanaan alatti garuu yoo muudiin kan kee ittiin tolle haalli kan kee yoo ishee ittiin tolle dubartiin takka abadan bilbila si jalaa hin kaastu sagala osoo deebistee itti bilbiltee jechuudha. Kanaafiyyuu yoo isin barbaannedha dubartiin takka kan si jalaa hin kaasne. Kanaan alatti garuu sa'aatii 24 osoo hojiillee qabaattee hojii ishee sanarraa sa'aatii qabdutti sitti haasofti jechuudha. Iftoomina siif qabdii. Dubartiin boruuf si abdattu iccitii garaa ishee hundumaa baastee sitti himatti. Dubartiin takka iccitii garaa ishee haala guddina ishee haala hundumaa kan sitti himattu boruuf yoo si barbaadde fi abbaa manummaatiif yoo si barbaadde qofaadha jechuudha. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan daldala wayii eegaltee yookiin hojii wayii banattee hojii sana keessatti yoo kisaaraa guddaan si mudatee maallaqa guddaa itti dhabdee harka duwwaatti hafte dubartiin boruuf si abdattu waan harka duwwaatti hafte qofaaf si gattee hin deemtu yookiin jaalalli sun haa dhaabbatu hin jettu. Iddoo kana keessatti dubartoota lamatu jira.
dubartiin isheen takka yoo jalqabumaa yookiin filannoorra si kaawwatte yoo filannoodhaaf sitti dhiyaatte akkasuma yoo faayidaadhaaf sitti dhiyaatte gaafa ati kisaaraa guddaa keessa galtee akka duwwaatti hafte sababa barbaaddee siin walloltee sirraa adda baati. Maaliif faayidaadhaaf sitti dhiyaatte waan ta'eef. Dubartiin dhugaadhaan si jaalattu garuu abshir ani si cinaan jira. Wanta kana keessaa bahuu ni dandeessa. Iddoo guddaa ni geenya. Ani yeroo hundumaa si faanan jira. Wanti kun salphaadha siin jetti. Wanti sun garuu salphaa ta'e miti. Si caala ishee hin gaddisiisa beeki. Garuu isheen haamilee siif ta'uudhaaf akkasuma wanti sun akka si biratti salphaa ta'e mul'atuuf iddoo kanatti akkamitti kisaaraa guddaa kana keessa galee wanta guddaa dhabe akkamitti salphaadha naan jettee aaruu dandeessa. Garuu isheen salphaadha kan siin jettuuf wanti sun salphaa ta'e osoo hin taane haamilee siif ta'uudhaaf akkasuma sammuu kee salphaadha jettee akka ati fudhattoo fi akka itti amantuufi jechuudha. Kanaaf harka duwwaatti yeroo ati haftetti dubartiin boruuf si barbaadu ani si cinaan jira jetti akkasuma haamilee siif taati akka goota taate fi akkasuma immoo kisaaraa san keessa ati galuu keetti badii keetiin akka ta'e sitti hin himtu. Ati amma dandeessu yaaltee jirta. Kanaafuu kuni dogongora kee miti badii kee miti jettee haamilee siif taate bu'aa dhabiinsa san keessaa yookiin wanta dhabde san keessaa akka ati baatu ani si cinaan jira sin jetti jechuudha. Inni pilaanii boruu si faana baafatti. Dubartiin boruuf si barbaaddu pilaanii yoon jedhu fakkeenyaaf gaa'ila waggaa meeqatti akka godhachuu dandeessan akkasuma magaalaa kam keessa akka jiraachuu barbaaddan akkasuma ijoollee meeqa akka sirraa horachuu barbaaddu jechuudha. Even maqaa ijoollee keessaniillee har'umarra teessee dubartiin boruuf si barbaaddu baasuu fi dandeessi moggaasuu dandeessi. Iddoo kanattis warri dhiirotaa adda akka baafatta kanan barbaadu dubartiin ati jaalatte yeroo kanatti yoom gaa'ila godhannaa akkasuma ijoollee meeqa godhachuu barbaadda boruuf pilaaniin ati nafaanaa qabdu maali jettee gaafa ati gaafattu waaqayyootu beekaa kan inni jedhetu ta'a yeroo dheeraa qabna maaltu mudda gaafa siin jette dhaabbadhuutii of dhaggeeffadhu. Maaliif jennaan dubartiin takka gaafa dhugaadhaan si jaalatte ati gaafattee miti osoo ati hin gaafatin waa'een gaa'ila si faana godhachuu isheerraa madda waan ta'eef jechuudha. Garuu ishee yoo filannoo biraa qabaatte yookiin ammoo si faana jiraachuudhaaf yoo hin murteessine garaan ishee lama yoo ta'e nuti ganaadha maaltu muddee kan waaqni jedhetu ta'a omaa rakkoo hin qabu sirriitti itti yaanna kan siin jettu yoo ta'e iddoo kana keessa shakkii keessa galuu qabda jechuudha. Maaliif ani iddoo kanatti bakka dubartoota hundaayyuu bu'ee dubbachuu nan danda'a waan ta'eef jechuudha. Dubartiin takka dhiira jaalattu waliin hawwiin gaa'ila isheen godhachuudha guddaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf deebiin isiniif deebisus isa kana fakkaata. Viidiyoon kan kootis immoo akkasitti tolu warreen dhiirotaa abdii guddaan qaba. Yaada keessaniif komentii jalatti naaf barreessaa isin jedha waan na faana turtaniif galatooma.